Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota channel YouTube Abdulaap barnoota haalaan barbaachisaa fi dogoggora TikTokeriin baay'een dalagaa jiran takka isinii qabadhee dhufeen jira. Akkasuma TikTokii irratti follow guddaa argachuuf maal sirreessuu qabna ka jedhu namoota baay'eetu commentii jalatti nagaafataa jiru. Anis deebii isaa isinii qabadhee dhufeen jira. TikTokeriin tokko erga TikTokii banatee ka'ee follow guddaa argachuuf akkasuma TikTokii isaa sirrii ta'uuf waan inni sirreessuu qabu jira. Kana walii ilaalla. Like, share hiriyoota keessaniif gochuudhaan haga dhuma barnoota kanaatti na waliin turaa isiniin jecha. TikTokii irraa waan sadi waan dirqama sirreessuu qabnu maal akka ta'e waliin ilaalla. TikTokii haaraa erga banannee kaane dirqama TikTokii sanarra seenuudhaan waan sadi sirreessuu qabna akka TikTokiin keenya follow sirriitti argatuuf jechuudha. Kanaafuu TikTokii keessan profaayilii jala erga seentanii booda TikTokeriin duraan hin sirreeffannes dirqama kana sirreeffachuu qabdu jechuudha. Isa xiqqaarraa waliin eegalla. Erga TikTokii jala seennee kaane irra caalaan keessan viidiyoon keessan nama baay'ee bira hin ga'u. Sababni isaas sababa private account jedhee mallattoo qulfiitiin kaa'ee jiruuf jechuudha. San sirreessuu qabdu. Erga profaayilii jala galtanii booda sarara sadan gubbaa jiru tuquun setting irra seennee san sirreessina. Sun baay'ee salphaadha. Xiqqaarraa eegalla. Sarara sadan gubbaa jiru tuquudhaan setting and privacy jedhee jira. Setting and privacy ka jedhu kanarra seenuudhaan privacy jedhee ammallee lammaffaa irratti nuuf baasa. Mallattoo qulfii of biraa qaba. Sanarra tuquudhaan ka jalqaba oonii ta'ee private accountiin kun oonii ta'ee akkasitti ifee jira taanaan dirqama ofii gochuu qabdu jechuudha. Dirqama ofii ta'uu qaba kun. Switch ka jedhu kana tuquudhaan inninu ni daalachaa ka duraan ifee jiru jechuudha. Duubatti deebina. Salphaadhumatti private kana ofii goona daalachaa ta'uu qaba waan ta'eef refresh yeroo nuti goonu private account ka jedhu ka gubbaa jiru ni bada. Inni guddaan dogoggorri YouTuberii baay'een hojjetaa jiran asuma profaayilii jala erga gallee booda @user jedhee lakkoofsa akkasiitiin maqaa TikTokii keessanii kaa'ee jira taanaan dirqama kana sirreessuu qabdu. Akkuma TikTokii irra seentaniin profaayilii keessan jala seenuudhumaan edit profile jedhee jira. Lakkoofsi TikTokiin isinii kenne kun remove ta'ee maqaa keessanitti deebisuu qabdu jechuudha. Mallattoolee as jala jiran kana keessaa egaa profaayilii dhumarra akka seenneen profaayilii keenya jala akka dhufneen edit profile jedhee jira. Lakkoofsa sana remove goonee maqaa keenyatti jijjiiruu qabnaa jechuudha. Edit profile ka jedhu kanarra tuqnee gara fuula duraa adeemna. Haala kanaan nu baasa. Neemii yeroo banannu maqaa itti godhannee jirra. Garuu username sirreessuun dirqama jechuudha. Sanaan ala TikTokiin keessan namoota baay'ee bira hin ga'u. Irra tuqanna username isa jedhee lakkoofsaan nuu kaa'e kan haala kanaan jira taanaan dirqama irra tuquudhaan maqaa keessanitti deebiftu. Maqaa TikTokii keessanitti. Linkiin ka jalas ni jijjiirama. Irra tuqnaa jechuudha. Erga irra tuqnee booda user jedhee lakkoofsa asitti TikTokiin maqaa TikTokii keenyaa godhe kana irraa qulqulleessine maqaa keenya itti barreessina. Asirratti dogoggora uumuu hin qabdan. Tokkoffaa maqaan keessan walitti siqee walitti aanee barreeffamuu qaba. Garuu yeroo tokko yeroo isin maqaa keessan barreessitan diimaa isinitti bobeessa. Kana jechuun namni biraa maqaa kana fayyadamee jira jechuudha. Kanaafuu yoo maqaa kana fayyadamuu barbaadde lakkoofsa itti idee fayyadamii jedha. Abdulaap lakkoofsa 2 jedhee itti barreessinaan na didee na diimesse. Jala kanatti Abdulaap 6, Abdulaap lakkoofsa 7 jedhee Abdulaap lakkoofsa 24, 25, lakkoofsa 23 jedhee naa kennee jira. Achuma tuquudhaan warra inni jala kanatti naa kenne keessaa kan barbaade fayyadamuu danda'a. Yoon barbaades Abdulaap lakkoofsa 2 isan jedhee irratti barreesse kana irraa haquudhaan lakkoofsa biraan irratti jijjiira. Yoon barbaade asuma jalaan kan inni naa kenne yeroon irra tuqu diimaan sun ni bada raayitii naaf tahaa jechuudha. Abdulaap 10 yeroon barreessu 10 gizeen godhu Abdulaap jedhee ka'e raayitii naa godhee jira amma jechuudha. Abdulaap 5 jedhee ha barreessu diimaan abbobeessi. Kanaafuu maqaa TikTokii keessanii username san yeroo barreessan yoo diimaa isinitti ibse jala sanaa isiniif kenna ka jala jiru irra tuqattu jechuudha. Yookaan immoo lakkoofsuma fuula duratti itti idaatu walitti aanee barreeffamuu qaba. Abdulaap lakkoofsa tokko yeroon jedhu qabamee jira naan jedha. Abdulaap lakkoofsa 4 fayyadamii jira. Yeroon irra tuqu yoon irra tuqe Abdulaap lakkoofsa 4 inni jedhu sun naaf fudhataa jechuudha. Raayitii naaf godhaa jechuudha. Kanaafuu yoo inni diimaa isinitti bobeesse maqaa sana namni biraa fayyadameera jechuu waan ta'eef ni jijjiirtu. Sanaan booda save gubbaa jiru tuyitu yeroo isin save tuyitan
bultii 30 keessatti malee maqaa kana jijjiiruu hin dandeessu nuun jira. Set username ka jedhu tuqnaa jechuudha. Setiif kaansilii qaba. Set ka jedhu tuqanna. Rakkina hin qabu waan ta'eef. Kanaafuu kaayyoon keenya yuuzarii balleessinee maqaa keenyatti deebisuudha. tiktok.com Abdullaah lakkoofsa 4. Maqaan tiktokii kiyya amma reejistar naaf tahee jira jechuudha. Kanaafuu warri maqaan keessa yuuzariidhaan jiru dirqama kana sirreessuu qabdu jechuudha. Amma ka dura yuuzar jedhee lakkoofsi ajiru sun bade maqaa kiyyatti naaf deebi'ee jira. Sarchii irratti ni ba'a. TikTokinis naaf beeksisaa jechuudha. Inni taanu inni sadaffaan wanni isin sirreessuu qabdan TikTokii irra erga kana lamman sirreessinee kaane add friends ka jedhu tuqna. Add friends ka jedhu tuquudhaan gara fuula duraa yeroo deemnu sign contactii fi akkasuma Facebookii wal qabsiisii nuun jedha. Connect with friends. Find contacts ka jedhu tuqanna. Maqaan namoota bilbila jira seevii godhannee bilbila keessaa qabnu akkasuma Facebookii wal qunnamsiisuudha. Find yeroo nuti tuqnu kan lakkoofsa bilbila sign nuun jedha okay kana tuqnaa jechuudha. Yeroo nuti okay tuqne namoota maqaa jaraa nuti bilbila jaraa seevii godhannee qabnu nama TikTokii qabu guutuu isa nuuf baasaa jechuudha. Facebook irras barbaadnaan isa Facebookis itti irra tuqnaa jechuudha. Find Facebook friends isa jedhu yeroo tuqne TikTokiin keenya Facebookii keenyaan wal nuuf qabataa jechuudha. Duubatti deebinee add friend irra yeroo tuqnu namoonni nuti lakkoofsa bilbila jaraa qabnu guutuun namni TikTokii lakkoofsa bilbilaa sanaan banatee jiru guutuun isa as nuuf dhufa follow goona follows nuuf deebisu akka nu TikTokii banannes jarattis geessee beeksisa follow hedduu gara kanaanis argachuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu dirqama yuuzarii jijjiiruu qabna, private irraa kaasuu qabna, add friendii tuquudhaan lakkoofsa bilbila nama seevii goonee qabnuuf akkasuma Facebookiidhaanis connect walitti goonee follow guddaa argachuu dandeenya jechuudha. Baay'ee salphaadha haala kanaan itti fayyadamu.